Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoosaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Booddaatti waraanni mootummaa mucaa ol deemaa kutaa 4 baratu nama maqaan isaa Nuunnaa Bantii Galataa jedhamu itti dhukaasanii ajjeesuun dhagahame. Ajjeechaan kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa qondaala mootummaa tiksaa magaalaa Booddaa keessa darbaa turaniin raawwatamuun kan himamu wayita ta'u battala sanatti haalli mucaa kanatti dhukaasanii ajjeesuu irraan isaan gahu homaatu akka hin jirre himani jiraattonni. Humnoonni kunniin mucaa koo akkanumaan daandii irraa arganii na dura ajjeesanii kan jaan abbaan mucaa ajjeefame ummata ajjeesaa mootummaa ta'uun hin danda'amu dhala ajjeesanii maatii dararuun nurratti dhaabbachuu qabaa jaani. Gaafatamaan dhimma nageenyaa aanaa Dandii gama isaaniitiin waa'ee mucaa ajjeefame kana akka quba hin qabne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif himanii jiru. Harargee Bahaa Cinaaksan Araddaa Darbii fi Goolmaayoo keessatti dilbata kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa irratti lolabaniin namoonni nagaa miidhamanii jiru. Araddaa lamaan irratti dilbata kaleessaa walitti bu'iinsa ture booda dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa irratti baneen qonnaan bulaan ganda Darbii Muhammad Adam Muusaa Jaamuu yoo ajjeefamu namoonni 6 immoo madaa'anii jiru. Haleellaa raayyaa ittisa biyyaa kana dura walitti bu'iinsi humnoota naannoon Somaalee bobbaaseen namoonni nagaa 2 yoo du'an 6 madaa'anii jiru jaani. Namoonni Cinaaksan irraa dubbifne raayyaan ittisa biyyaa humnoota kanneen tumsee hawaasa aanaa Cinaaksan rukutu dubbatu jiraattonni naannichaa. Aanaan Cinaaksan yeroo dheeraaf weerara humnoota naannoo Somaalii jala kan turte yoo ta'u deddeebiin lola deemaa jiruun namoonni nagaa hedduun dhumaa jiru. Hawaasni aanichaa yeroo ammaa rakkoo hongee isa mudateen loon jalaa dhumaa jira. Namninis beelaaf saaxilamaa jira. Gareen shororkeessaa Faannoo fi Liyyuu Hayiliin naannoo Amaaraa hawaasa godina addaa saba Oromoo Walloo irratti haleellaa banuuf humna guddaa sochoosaa jira jaame. Humni kun lamaan aanaa Jiillee Dhummuugaa gandoota 3 marsee jira jiraattonni. Halkanoota 3 dabraniif meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan gandoota akka naannoytuu wasan qurqurii fi baalcii buufatee waraqaa eenyummaa gaafachaa jiru. Humnoonni kunneen marfama keessa kan jiru uummanni Oromoo Walloo dhumaatii jabaan osoo hin dhaqqabin qaamni mootummaa xiyyeeffannaa akka kennuuf gaafata iyyatanii jiru. Mootummaan Tigraay booji'amtoota waraana Bilxiginnaa kan qaama miidhamtootaa fi rakkoo fayyaa qaban je'een dubartoota 400 dabalatee jimaata dabre loltoota raayyaa ittisa biyyaa 4208 gadi lakkisuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Booji'amtoota waraanaa kana TPLF irra deddeebiin miidiyaa irratti dhiyeessaa turus Photoshoppiidha jechuun waakkachaa kan ture mootummaan Bilxiginnaa isaan hidhaarraa gadi lakkifaman kanas waakkateeti jira. Dhimma kana irratti dilbata deebii kan kenne tajaajilli kominikeeshinii mootummaa hidhamtoonni tibbana TPLF'n gadi dhiifaman jiru baay'een maatii miseensota waraana yeroo waraanni bara dabree Tigraay gadhiisee bahe miidhaman malee booji'amtoota waraanaa kiyyaa miti je'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa qarshii biiliyoon 49 dhangalaasee masaraa mootummaa dabalataan ijaaruuf jiraachuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii. Gaazexaan Riippoortar jedhamu barruu isaa kan sanbata dabre qabatee baheen piroojeektii qonnaan bulaa Oromoo naannawa Finfinnee 1000 lakkaa'amu aanaalee 5 irraa buqqisuu dandeetti jedhan kanaan sirni Bilxiginnaa yeroo uummanni biyyatti qaala'insa jireenyaa hongee fi waraanaan miidhamu kanatti horii hammas gahu ijaarsa mana mootiitiif baasuun ajaa'iba jechaa jiru. Masaraan mootummaa kun hidha haaromsaatti aanee piroojeektii baajata guddaan ijaaramu isa lammataa ta'uuf deema. Godina addaa Oromiyaa aanaa Sulultaatti jiraattonni ganda Akaakoo mana abbichuu masaraa mootummaa haaraa ijaaruuf adeemsi deemamaa jiru kan egeree keenya mancaasuudha jaani. Finfinneen magaalaa taatee hundaa'uun duraa'u nuti battaluma kana turree kan jaan jiraattonni gandichaa
qe'ee keenyarraa dhiibamuun sirnoota darban keessatti kan nu mudataa ture ta'us adeemsi amma itti jiramu garuu qe'ee abboonni keenya nu dhaalchisan irraa guutumatti kan nu buqqisuudha jaani. Piroojeektiin karoorfameef qe'ee isaanii dabalatee lafti bal'aan piroojeektichaaf dhangalaafamaa jiraachuu ibsuun adeemsa deemamaa jiru irratti hawaasni hin mariisifamne gara itti gorruus wallaallee jirraa jaani jiraattonni gandichaa. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoonsaa kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaataa qophii OMN taniin afanii waliin turtii gaarii.